الشمال كفوني وردفتت مسيرستو جرجرتو بكجرتت نجرين وقيسني فوايتو guyyaarraa waan namoota keessatti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokkoon aarii jechuudha. Kan hangana hin turamne guyyaarraa guyyaa jimaatatiin jechuudha. Inni osoo isin taatee maal gootu wanta narra gahe kana wanta na mudate kana osoo isin taatee maal gootu maalis murteessitu isin jechuu jaaladha. Egaa akkuma argaa jirtan inni kun birriidha. Kan sabaa jiru kun harka kiyyaadha. Kanaaf maal ta'ee maal si godhe naan jechuu dandeessanii garuu wanti nani ta'e wanta hangana hin turamnedha. Waan murteessuun nabe waan godhuun nabe. Mee osoo isin taate maal murteessitu maal gootu sa'aatii kana keessatti jechuudha. Waan dubbatanii waan murteessanii kan nama dhowwu jechuudha. Waan man jedhu nabe waan murteessuudha beekan jechuudha. Viidiyoo kana gara keessan fideetu dhufe jechuudha. Egaa kanatti aansee jechuudha. Amma bara haaraatitti seenuudhaaf deemna. Bara 2016 jechuudha. Wanta na mudateillee isinittan himaa. Wanta murteessuu dadhabe kanallee isinittan hima jechuudha. Kanaaf isinillee mootii yaada keessan akkanaaf qooddaan hanga dhumaa viidiyoo kana yoo daawwattan abdiin qaba. Kanaaf hanga har'aatitti jechuudha warroonni ani isin mufachiisee jechootan barreeffamaan waan garaagaraatiin isin mufachiise dhiifama naaf godhaan isinin jedha. Egaa nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru waan garaagaraa irratti dogongoruu dandeenya jechootan waan garaagaraa irratti jechuudha. Kanaaf dhiifama naaf godhaa hundumti keessanuun isinin jedha. Egaa barri itti deemnu kuni bara 2016 kuni bara jaalalaa bara tokkummaa nuuf haa ta'u jechuudha. Maaliif bara 2015 keessatti waa hedduu dabarsinee jirra. Gaddas gammachuus waa hedduu dabarsinee jirra. Gammachuu jechuun hin danda'amu. Irra caalaa gaddaa dabarsinee jechuudha. Maaliif obboleewwan hedduu biraa dhabnee jirra jechuudha. Namoonni hedduu lubbuun isaanii darbanii jiru karaa garaagaraatiin jechuudha. Akkuma beekamu bara darbe keessa lolli ture walumaa gala biyyattiitti jechuudha. Yeroo san keessattillee namoota hedduutu miidhame. Warroonni osoo homaa hin godhin badii tokko malee kan lubbuun isaanii bahee hedduutu jira jechuudha. Na isaanillee waaqayyoon lubbuu isaanii isaan haa maaru. Maatii isaaniitiif illee rabbiin jajjabina haa kennu jechuudha. Egaa bara 2015 bara dagatamuu hin dandeenye yookiin immoo hanga ammaatitti jiraannee iddoo kana gahee hanga ammaatitti wanta bara 2015 keessatti argee takkoiyyuu hin agarre jechuudha. Bara dhalli namaa itti reeffi isaa itti gubatu jechuudha. Waa hedduu kana jechuudhaaf baay'ee nama saqaxxata isa dhugaa dubbachuudhaaf bara akkasiisan keessaa kan dabarre bara 2015 jechuudha. Egaa bara 2016 mootuu kan jaalalaa kan tokkummaa kan waan itti yaadne argannu rabbiin biyya keenyaaf illee nagaa nu buusee tokkummaa nuuf kenne inni guddaan tokkummaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Osoo tokkummaan jiraatee osoo wal qooduun jiraachuu baatee osoo amantaa walii wal jiraachuu baatee silaa har'a warroonni lubbuun isaanii nu biraa dhabamanillee jiraachuu danda'an jennee yaadna. Garuu namni guyyaan isaa yoo geesse lubbuun isaa haa dabartuu malee garuu warroonni xiyyiidhaan waan garaagaraatiin lubbuun isaanii darbanillee jiru jechuudha. Osoo nageenyi biyyattiin nageenya qabaattee wanta akkasii sunillee hin ta'u jedheen yaada jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti baay'ee jeequmsi jira. Keessattuu toora miidiyaa tiiktookii irratti jechuudha. Namni sabaan amantaadhaan waan akkasiitiin kan wal nyaachaa jirani. Bara 2015 kana 16 kanatti immoo waaqayyoon lubbuun keenya nuuf jijjiiree nama waan gaarii yaadu nama waan gaarii hojjetu rabbiin nu haa godhu hunduma keenya iyyuu jechuudha. Bara amma darbe kana badaa ture waan gaarii ittiin agarre waan gaarii ittiin nageenye waan gaarii ittiin hojjenne jechuun danda'a. Sababiin isaa bara jeequmsaa bara gaddaa bara boo'ichaa kan ture jechuudha. Suma dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin bara kana nutti hin deebisa nama godhe jechuudha. Kan itti aansee mootu maal taate yoo jettani waan baay'een ta'e jechuudha. Wanti birriin kun irratti fide waan xiqqaa miti jechuudha. Waan salphaa miti jechuudha. Kana jedhee dubbachuudhaaf hin danda'u jechuudha. Har'a birriin hojjetan kun birriidha. Birruma orjinaala. Forjiidii isiniif fakkaatan jechuudha. Garuu immoo waan badaa natti fide jechuudha. Waan hin taane irra na geessisa jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisu irra na buuse jechuudha. Nama aarsa bara suma dhugaa dubbachuudhaaf.
jechuudha. Waa hedduu narraa fudhate. Waa hedduu na dhabsiise jechuudha. Waa hedduu. Bakka hedduu takka garaa na bada jechuudha. Maaliif hedduu takka garaa na bada jechuudha. Yaadachuun barbaadu jedheetuma yaadadhe malee har'anya yaadachuun barbaadu garuu jedheetuma yaadadhe. Akkasuma yaadadhe jechuudha. Baay'ee tokko garaa na bade baay'ee tokko hin gade jechuudha. Kanaafi baay'ee nama gaddisiisa. Birriin kun jechuudha. Birrii kana jechuudha. Amma jechuudha waan na mudate waan xiqqaa miti. Garuu isinitti aanamu waan inni isame. Mee maal jettamna isin? Na beeksisaa komentii irratti na odeessaa. Nakki nutti himi waan si mudate kana si gargaara yoo naan jettani isinitti hima jechuudha. Mootu yoo zimmi jettanis simuman jira jechuudha. Kanaaf garuu na beeksisaa wanta na mudate kana komentii irratti akkan isiniif himu tintinni godhee tokkodhaan baasee akkan isinitti himu yoo barbaaddani komentii irratti na barreessaa jechuudha. Wanta birrii kana irratti na mudate. Wanta birrii kana irratti ta'e wanta birriin kun na godhe jechuudha. Waan salphaa waan na godhe isinitti hin fakkaatina. Waa hedduu na godhe jechuudha. Waa hedduu nutti dhabe jechuudha. Waa hedduu. Kan amma kanatti harkaa walitti shawaafan argituun barmasiidha. Nama gaddisiistu bar miskiina dhugaa. Amma birriin kun eessa jira osoo jettanii eessa akka jiru anu hin beeku. Isuma dhugaanis ni jedha bar eessa akka jiru hin beeku jechuudha. Har'a fide osoo jettanii eessaan bee birrii takka harkaraan qabu jechuudha. Jaranoo nyaata bar. Seenaan kaleessaa san akkamittan dura deebi'aree nama. Eessaan fidaree eessaan argadharee. Kaleessa gaafa inni na bira jiru akkanatti kiloo harkaan walii gadi aggalabbataa ture jechuudha. Na yaadan ture jechuudha yeroo san. Amma garuu na bira hin jiru. Eessa dhaqee eessa goote naan jechuu dandeessan. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Baay'ee garanaa nyaata bar. Waliin baankiin jiru. Wanta birriin kun ta'e isinitti hima jechuudha. Isinitti hima hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isinitti hima jechuudha. Birriin kun baankiin jiru jechuudha wayi. Harka koora hin jiru jechuudha wayi. Eessa dhaqee erga baankis hin jiraanne erga harka kooras hin jiraanne. Baay'ee ulfaata bichaanna. Garaa nama deetuman viidiyoo kana hojjedhe malee waan gaarii isin dabarsuuf miti. Garuma na boora'e. Garuma na bade jechuudha. Akkanumatti jechuudha. Garaa nama nyaata. Garaa nama balleessa jechuudha. ግን አቶ ማጎቹ እንደንዳሙ እና ወደ ቤት ማሳራ ማለት ባይኖ ሰራቤት እና ዋይትን ታይፈና ማዲክ ቶን በቁጭ እሰራ ከዚህ ካሴ ስታከቶ ሙሉን በቁጭ እና yon Tigisti kawaadde ni manima. Maal akkana jalaa ta'e jechuudha. Nama nyaata bar. Na hojjettanii dhumni akkas ta'u. Ta'ee takka gara nama nyaata jechuudha. Yoo baankii hin taa'in eessa taa'ettu. Yoo harka keessan hin qabaatan eessa goone jettume. Mi'a nama eessa hin qabaan jedha eessaan godhe hin jedha mi'a nama maal hin jedhan jedhee barata. Mala na jalaa bade bar. Enna betul kuah kasut isu ya mana kasut terusnya kamu di sana deh anak aku saja kasut mana aku saja lah anak mana nggak ada gitu nggak ada sih sawak kamu saja maaf cina aku tidak ada ucap video asing deh akad itu sih harusnya aku yang mana pas namanu yeroo kamiyyuu yoon ilaalanii namanuu ture jechuudha. Osoo ilaalin odeem boduun ture jechuudha. Filafiititti ilaala seenaa. Sargaa dubbachuudhaaf kun amma hindibeedii keessa jechuudha. Iccitiin baatee sidaasiin homaa gochuu hin danda'u man baasa. Hindibeedii keessaa muun jechuudha. Maaliif akka namni namaa ni jalaan agarree dheesan jechuudha. Gin tasammootu guyyaa wayii waan jalaa ta'e jechuudha. Enna osoo akkasitti dhokseetu ilaaluu jechuudha. Maali yoo akkasitti taa'e yoo guddiffatanii taa'e jechuudha. Nama jalaatii bada jechuudha. Yookiin maaliif nyaata jedhanii sodaadha jechuudha. Katti hin qaqqaban ture jechuudha yeroo na fuuldura jiru. Osuma akkanatti qaqqabuu lafanii guyyaa. Osuma akkanatti ilaaluu. Osuma harka kootiin dhugin oolu bar. Osuma akkana godhin oolu bar guyyaatti jechuudha. Ganamallee guyyaallee jechuudha.
galgala tiraasu ko jaran godhee bula jechuudha.